guyyaa irraa kanatti kiyya miliyoona takkaa fi 272 miliyoona takka jechuun doolaara 100 fi tanii ejentii dhuunfaa keessanii taatanii doolaara 600 doolaara 600 kana gara bankiin barbaadee dabarfachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf gara Awaash Bankii, gara Teeleebirrii isni nagaa dagalata rabbii fayyaadha. Warroonni haaraa taatanii akkaawuntii banattanii dhuftan gara kana gara Poppolaayif jechuu warroonni dhiiraa jechuu warroonni akkaawuntii dhiiraatiin meeliidhaan banattan akkaataa itti fayyadama isaa akkasuma akkaataa waan irraa fayyadamuu qabdaniin isin argisiisa. Akkaataa itti banattanis hunda isinii waraaba. Asumaan nafaana turaadha. Warroonni yuutuubii kana sabskiraayib godhin keessattuu telegiraamii irratti viidiyoo daawwattan akkaataa kanaan yuutuubii jala seenuudhaan sabskiraayibii godhaa deebi'a. Jalqaba irratti telegiraamii irratti viidiyoo takka irratti gisee kana gattuu hixan haala kanaan isinii ba'a. Haala kanaan yeroo kanatti isinii bane asirratti ilaaltanii qofan dhiisina. As jala seentanii yuutuubii viidiyoo laaltanii sabskiraayibii gootanii viidiyoo laaltanii yuutuubii jala seentanii akkasuma yuutuubii jala seentanii viidiyoolee as jala jirtu as jala laaltanii waan isin fayyadu waan as jala jiruuf viidiyoolee as jala jirtu lallaaluu dandeessanii jechuudha. Waan isin dhibe asirraa hubachuu dandeessan karaa keessaatiin na dubbisuu dandeessan waan asirraa dhabdan akkaataa isaatti haa dabarroo waan fayyadamuu qabdan karaa ittiin bu'aa irraa argachuu dandeessan ammatti jechuudha. Isin argisiisaan afaana tura. Jalqaba irratti isin argisiisee biraa darbu inni akkaataa kana laa. Akkaataa kanaan pooyintiin keessan yoo akkanatti isinii dabale pooyintii tana gurgurattanii maallaqatti deebistan. Karaa bankiitiin, karaa teeleebirriitiin, karaa barbaaddaniin, karaa nama dhuunfaatiin, karaa hunda gurgurachuu dandeessan pooyintii tana jechuudha. Pooyintiin tun gaafa 100 geesse amma tiyyalaa akka argaa jirtan kanaan doolaara 600. Doolaara 600 kana gara bankiin barbaadee dabarfachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf gara Awaash Bankii, gara Teeleebirrii, gara waan hin barbaadee Abisiiniyaa hundatti dabarfachuu ni danda'a jechuudha. Gaafa 100 geessan 100 ga'uun guyyaa tokko geessanii jechuudha. Warri dhiiraa immoo ammatti jechuudha wanni isin fayyadamuu qabdan sanduuqotaa fi waan baaftan akkaataa itti banattanitti isin dabarsa ejentii taatan ergasii jechuudha. Gaafa leevilii 5 geessan ejentii dhuunfaa keessanitti taatan. Ejentii yeroo taatan guyyaadhaan koomishinii isinii kafala. Koomishinii isaa namoota miseensota akkaatiif of jalaa qabdun. Amma guyyaa irraa kanatti kiyya miliyoona takkaa fi 272 miliyoona takka jechuun doolaara 100 takkaa fi 20 fi saantima 7 jechuudha. Kana hisaabee waliigala guyyatti jechuudha isaa 24 keessatti. Akkasuma as keessaas namoonni na jala jiru waan liifii hojjeteef riisiivii jaalalas keessaa seeviin godhadha. Waan akka kanaa tanaas jechuudha. Kana ejentii ta'uudhaaf garuu leevilii 5 seenuu qabdan. Hamma leevilii 5 seentanitti yookaan kooyinii bitattan kooyinii 100 takka yoo bitattan leevilii 5 isin galchaa jechuudha. Yookaan sanduuqoota guurtanii ammasitti giiftii fa'aa harkattanii ejentii dhuunfaa keessanii taatanii akka namoota liivii irratti hojjechaa jiru kanatti akka namoota asirra jiru kanatti hojjettanii jechuudha. Namoonni kun amma ejentii hojjechaa jiran namoota haaraa galmeessaa jiran namoota haaraa asirraa nama haaraa dhufee galmeessaa jiran haala saniin nu biratti hojjettanii jechuudha. Akkamitti akka banattanii fi akkaataa itti ishaaraa galfattaniif waa hunda viidiyoo ittiin isiniif fufaa nafaana tura. Amma kana keessaan jira loogaawutii jetiin keessaa ba'a. Warroonni loogaawutii yoo laattanis akkaawuntii lamas fayyadamuu dandeessan. Feesbuukaan yoo banachuu barbaaddan feesbuukaan googiliidhaan yoo banachuu barbaaddan googiliidhaan banattan. Googilii jechuun isa kana feesbuukii jechuun isa kana. Tuqaa gadii tanarratti tuytan ergasii googilii irratti gadi tuytan. Amma jiimeelillee hedduutu naa dhufa. Amma baneetiin jira. Banadheetiin jira. Gidduutti viidiyoo dhaabeetiin ture. Akkaataa kanaanii jechuudha. Erga banattanii jalqaba irratti bakka kana dhuftallaa. Bakka kanaa fi bakka kana wanni murteessaan wanni isin fayyadamuu qabdan wanni isin godhuu qabdan bakka lameen kana. Fakkeenyaaf haawus bakka itti tanarra yoo gattu hiitan ishaaraa fuula keessaniitii fi suuraa takka galchitan. Lammaffaarratti immoo lakkoofsa bilbilaa keessan galchitan. Ishaaraa galchuudhaaf asirra gattu hiitan suuraa teessan takka laaltanii suuraa teessan takka galchitan as keessaa. As keessaa suuraa teessan takka galchitanii ergasii istaartii kajoo kanatu hiitanii istaartii yeroo gootan fuula keessan isin gaafata ashangullitti wayitii dhufa. Ashangullittidha wajjin akkana garas galagaleetti garana garagaleetti karaa hunda wajjin garagaltaniif ishaaraa kana raayitii isinii dhooyti jechuudha.
itti fuftan ammas maa eejensii irra dhuftan maa eejensii taa gadii tana jechuun maa eejensii jechuun taas gadii tana taa gadii tana isii tana irratti gaxxuytan maa eejensii tana irra gaxxuytan ergasii akkanatti yeroo isinii bane lakkoofsa kanatti galchitan 22 58 18 duwwaa lakkoofsa kanatti galchitan yoo gammadaan kajoo kun kanatti isin dhufe please inter agent kajoo kanatu yutan ergasii konfarmi gootanii baakiidhaan deebitan erga congratulations isin jee waa takkan tuyutan hamma leevilee shangeessanii gaafa leevilee shangeessan as jalaa isin baasee ejentii taatan ejentii dhuunfaa keessanii garuu ammatti waa takkan tuyutan yoo itti buutan isin adaba guyyoota 30 takkaaf isin adaba waan ta'eef kanaaf jalqabarratti shaaraa galchitanii maa ejensii guuttan akkamitti akka suuraa irra godhattanis isin argisiisa jalqabarratti bakka olii san irra gaxxuytan bakka profaayilaa tana jechuu olii sallaa xiyyaa tokko jira bakka san xiyyaa san irratti gaxxuytan ergasii anaa banuuni torkiyyaa ulfaataadha akkanatti giseen gaxxuqe olii san irra gaxxuytan mallattoo qalamaa takka olii san irra jira laa olii san irra mallattoo qalamaa takka jira mallattoo qalamaa san irratti gaxxuytan akkana suuraa teessan ta barbaaddan san irra godhattanii jechuu suuraa san irra godhattanii deebitanii maqaa keessan sirreeffattan maqaa san akka barbaaddanitti sirreeffattan amma fakkeenyaaf akkana jiraame maqaan kiyya maqaa gmailiitiin baname akkanuma jeetiin waan takkaan banaa jechuu seefii ta'e yeroo takka jeetti yeroo takka sirreeffattan maqaas akkasitti erga veerifaayi godhanii bakka tana raayitii wayitii isinii dhufaa jechuu amma baakii jee irraa deebi'e akkamitti waan silaa hojjetamuu qabu hojjennaa warri jattan asirra dhuftan bakka sarchii tanarra achirra dheeyxanii ID reef hojjetti isinii bisan 22 58 18 duwwaa akkana gootan sarchi gootan akkana gisee isinii dhufe of online jaa garuu ammarra hin jiru waan ta'eef keessaa looga hojjee bakka foolooyi tanatu ittan foolooyi jechuun bakka kana isa kanaan akkana gattuqa amma successful jeeme baakiidhaan hin deebi'a sirraa baakiidhaan akkana deebi'eetiin bakka olii san tuqa ammaas fooloo bakka heetu sallaa olii san fooloo ta'etu sanniin irra gadi tuqa akkana giseen gattuqe akkana dhufaa jechuu akkaawuntii lameenuu waan hin fooloo godhee jiruun fiin akkaawuntii lameenuu naa dhufe kan dubartii kan dhiiraatii jechuu akkaawuntii lameenuu kiyyuma akkanatti asirratti hin gattuqa akkanatti yeroo hin gattuqe teessoo tanarra dubartootaatu hojjeta teessoo gadii tanarra dhiirotaatu irratti hojjechuu danda'a garuu rakkoon qabu dubartoonni waan hojjetan qaban asirratti dhiironni garuu asirratti hojjetan teessoo tanarratti hin gattuqadha akkuma argaa jirtaniin irra gattuqadheen jira asii maaliin hojjedha sarara sadii kanatu ittan sarara sadii as gadii kana sarara sadii kanatu ittan ergasii riyoordi kajoo kana keessa seentan riyoordi kajoo kanatu ittan haala kanaan isinii bana ol harkiftan xiqqoo ol harkiftan amma kiyya akkaawuntii hedduu waan as keessa jiruuf koyina 5 jaa daqiiqaa 15 taayetiin koyina 5 jaa isin ammoo 200 isin jaa daqiiqaa amma bakka kanatti maal argaa jirtan 0 irra 15 daqiiqaa takka yoon taa'e daqiiqaa takka irra 15 jaa daqiiqaa 15 yoo asirra teessan 200 kana argattanii jechuu ergasii sanduuqa kana baafattan ammasitti sanduuqa kana inuma baafattan oliisan sanduuqa sallaa sanduuqa san baafattan sanduuqa kana guyyatti hanqaa 400 isinii kanas ni sassaabattan kana gootanii namaa wajjin wal jijjiirattan gaafa inni sii guddate gaafa ol wayyeeffattan namaa wajjin jijjiirraa taasifattan sanduuqa kana jechuu isa kana baafattan 00 gisee ta'e daqiiqaa kana lakkaa'ee gisee xumuramee 00 ta'e baafattanii nama wajjin wal jijjiirattan erga hanga 2003 gisee gara pooyintii galfattan giiftiidhaan nama kannitanii yeroo san leeviliin keessanis isin ol deemaa jechuu amma riyoordii san keessatti deebi'eetiin isin argisiisa sarara sadii irratti gattuqe jechuu riyoordii keessa seeneetiin daqiiqaa meeqa akkaan taa'e isin argisiisa amma daqiiqaa takka irra 15 hin jiru daqiiqaa 15 taa'e jechuu akkasuma namni mana kana keessa jiru meeqaan taa'u jira laa bakka kanatti amminaa ta'etu tun meeqaan taa'aa jirti amma giiftii meeqa argattee meeqaan taa'aa jirti 1,560 taa'u jirti amminaan giiftiidha tunis doolaara saantima takka kana kanaas ni argattan
yoo manni kun cufaate illee bakka biraa deemtanii teessoo sana hojjechuu dandeessan daqiiqaa 15 kana ergasii deemtanii akkaataa isaa gandarraa namarraa namni maal haasaa hubattanii keessaanis na dubbisuu dandeessan haala kanaan fayyadamtan. Amma leevilii 5 gisee geessan ejentii dhuunfaa keessanii taatanii liivii seentanii namoota galmeeffattanii jechuudha. Biraan invaayitii nama godhattan. Invaayitii nama tokko irratti riyoordii keessa seeneen isin argisiisa. Nama tokko irratti hanqa doolaara 14 isinii kafaluu danda'a. Hanqa doolaara 14 keessattuu dubartoota invaayitii yoo gootan jechuudha. Dubartoota invaayitii jechuudha. Argaa jirtaniimi doolaara 14 isinii kafaluu danda'a. Yoo dubartoota invaayitii gootanii dubartoonni san ejensii guutanii waa hunda xumuranii liivii seenan jechuudha. Invaayitii liinkii keessan akkana ergitan irra gattuuttanii sheerii gootanii namni san yoo seeraan fayyadame isiniif kafala. Kanaan yoo koyin ittiin bitannu jettan ofiisaatii nama invaayitii baay'inaan yoo gootan pooyintiin tun 100 isinii guutti yeroo san leevile 5 seentan hojiitti seentanii jechuudha. Hojiitti seentanii ji'a 2 ji'a 3 yoo seeraan hojjettan akkumaan isin argisiisee ture san jechuudha. Anarra onlaayinii irra turre garuu isaabu jira. Akkaataa kanaanii isin onlaayinii yoo seenuu baattan guyyatti doolaara 100 doolaara 200 isin hojjetamee lafa ta'a waan ijoolleen keessan hojjechaa jirtuuf jechuudha. Haala kanaan fayyadamtan. Viidiyoolee garaagaraa argachuudhaaf yuutuubii irra dhaqaatii sarchi godhaatii gammee ejentii godhaa sarchi godhaatii achirratti waan isin dhibe lallaaluu dandeessan karaa telegiraamaatiinis telegiraamii kan jooyin godhaa akkasuma chaaneelis jooyin godhaadhaa nu waliin ta'a.